dawite mekonen har'a hojjettee bor dhiista bor hojjettee taan dhiista hin hojjettee hojii hojjedhu hin hojjettee immoo dhiisiitii bu'iitii nama hojjetuuf yookiin nama biraadhaaf nama dandeettii isaa qabuuf dabarsiitii deemu warri jettanii dhaamsa yookiin inbox na gootan galataa fi fayyaa qabaadhaa isiniin jecha garuu oowwanna takkan isiniin jechuu barbaada namicha jedhanii farda malaqoo yookiin farda leenjifamneerra ol baheetu fardi isaan fudhateetu kutee jedhan fardi ol fiigaa namichi lubbuun itti dhufee farda asii gaqqabaa fardi madaqoodhaan leenjifamnee olii gadi fiigaa jira nama naannoo sana jirutu yaada kennaaf akka gootu jedheen tokko lugaama isaa gadi harkisi indoo fiifuu gaafa lubbuun itti dhufu dhaabbata harkisi gad harkisi lugaama isaa harkisi inni kun immoo gamana tabbatoloo fi gaafatti tabbatoloof lubbuun isaa gaafa dhaabachuudhaaf jedhu fiifuu dhaabbata hin dhaabin tabbatol fiiksi jedha namichi fardarra jiru garuu wannuma tokko qofa jedhe wayyaa nama lafa jiru jedhe baro toon lafa jiraadheenis yaada kennee jedhe namichi yeroo mana keessatti ilaaltan waan laafaa miti yookiin waan akka laaftuutti hojjetamu sitti fakkaachuu danda'a garuu hojiin kun hojii baay'ee qaba yeroo namarraa fixa yeroo namarraa guba kanaaf amma dandeenyu karaa dandeenyu isin gammachiisuudhaaf yaalla kanaafu qophiin teenya torban dhufurraa eegalee guutummaan guututti akkasitti darbaabdii guddaa qabaachaa bakka irratti darbaa gootu suniin jecha kun bakka kan entertainment irraa akkasitti darbu qophii teenya kan beeksisaa ka torban dhufuuti fayyaaf nagaa qabaadhaa badhaasmaya muuziqaa Oromoo kaduraa the first Oromo Music Award bakka entertainment August 7 bara 2014 Shukri Jamal Jambo Jote Hirpha Ganfure Hajalu Hundasa Kadir Martu Abush Zallaka kabajamtu daawwattoota keenya samara as deemaa jiru kana yookiin Oromo Week 2014 kana keessatti waan guddaa tokko isin qopheessine isin dhiyeessuudhaaf qophii guddaarra jira innis badhaasmaya muuziqaa Oromoo kan duraa yookiin the first Oromo Music Award magaalaa kana keessatti seena qabeessaa ta'e yookiin wanna guddaadhaaf bakka kan entertainment isin dhiyaachuudhaaf deemaa jira bakka kan entertainment aadaa afaan seenaa muuziqaa Oromoo tiyaatir draamaa fi waan kana fakkaatan irratti waan hojjetu yeroo ta'u uummata Oromootii fi artistoota keenya jabeessuudhaaf yookiin bakka guddaa isaaniin ga'uudhaaf halkaniif guyyaa hidhatee kakaa'edha kanaaf guyyaa seena qabeessaa kan ta'e kan irratti addunyaa kana marara warri jirtan Oromoonni akka irratti hirmaatan isin gaafachaa namootii seena yookiin aartii Oromoo kan irratti yaada adda addaa warri qabaatan yoo jiraatan bakka ka entertainment at facebook.com irratti dheetanii yaada barbaadan kana irratti dabarfachuu dandeessu jechuudha bakka ka entertainment qofa otoo hin ta'in uummanni Oromoo hundi irratti hirmaateetu waan kana qopheessuutu nurra jiraata jechuudha kun artistoota keenyaaf amma isaan waan isaan hojjechaa turaniif thank you yookiin galatoomaa waan ittiin jennu waan ta'eef bakka ka entertainment keessi keessummaa dawite mekonen torban dhufuun wal agarruutti